Eewteerum tereenaan isuma dura walii gallee rusattaniirum naan jette. Dhuguma hin gootiseen si waliin qofa beeki jiruun koo madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nama nagaaf tokko kan har'a sii robe kun naafis numa copha. Waggaa sadii guutuu jaalallee xiyya namni biraan jalaa fudhate jechuudhaan booyaa kan ture Galaanoo abbaa jaalalaa jaartii namaa fuudhee jedhan. Ashama akka mul'atan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haadha qabu jenna. Egaa deebinee dhufnee jirra. Har'aas dhimma jabaa tokkoon deebine. Har'a immoo siyaasaarraa haala adda ta'een dhimma jaalalaatiin deebine. Yeroo baay'ee asirratti yaada dhuunfaa keenya laanna jennee turre. Irra caalaa garuu siyaasaa irratti xiyyeeffannaa. Har'a garuu siyaasaa keessaa baanee waa'ee jaalalaatti buuna. Waa'een jaalalaa kunis waan jabaa ta'eef dhuguma nama kana hedduun keessan ni beeytanii, boo'ichaan beeytanii, jaalalaan beeytanii, dubartoonni hedduun faan nama kana tolchanii beeku. Dhiirti akkas nama jaalattu hin jirtu jaanii waan amananiif. Ana addatti immoo namni kun natti tola. Waggaa sadeen dabre ijoo miidiyaalee hawaasaatiif miidiyaalee idileellee ture namni kuni yoo laalle dargaggeessa waa'een isaa siyaasaa wajjin hin ka'u, waa'een isaa diinagdee wajjin hin ka'u, irra caalatti waa'een isaa jaalalaa fi kufaatiidhaan ka'a yookaan immoo boo'ichaan ka'a. Namni baay'een boo'ichaan isa beeku nama jabaadha. Yoo ta'es miidiyaa kana yeroo takkittiitti ajandaa uumuu nama danda'udha. Kanaaf waa'ee isaa qabannee dhufnee jirra. Galaanoo abbaa jaalalaa irraa dubbanna. Galaanoon waggaa sadeen irraa jechuun ammajjii 2023 natti fakkaata. Jaalallee isaa guddoo jaallatu akka dhabe OBN gubbaatti dhufee himatee boo'ee boochise. Dargaggeessi kun dubartii tana guddoo akka jaallatu yeroo san OBN gubbaatti dhufee himee waa'een jaalallee isaa tun ijoo taatee turte. Jaalallee isaa tana yeroo dheeraa waliin jiraatanii nama dhiiraa biraatu jalaa fudhate. Saniif OBN irratti dhufee himate. Kana qofaa miti Galaanoon waan jaalalaa kana qofaan ijoon taane ji'oota dura ture Dubaay deemuudhaaf yeroo 4-3 yaale yaaliin Dubaay sun jalaa fashalee guddoo boo'ee namoota hedduullee rifachiisaa ture. 400 illee akka dhabe himaa ture. Daandii qilleensa Itoophiyaa himatee ijoo miidiyaalee Itoophiyaas ture yeroo sanallee. Namni kun waggaa 3 dura jaalallee isaa namaatu jalaa fudhate jidduutti xiyyaaraan biyya biraa deemuudhaaf yookaan Dubaay deemuudhaaf yaalee ni fashale. Dhumarraa waggaa 3 booda amma jaartii biraa fuudhuu ibsee jira. Har'allee waa'een kun bifa haarawaan ka'e ijoo miidiyaa hawaasaati. Akkuma jenne Galaanoon dargaggeessa jabaadha. Dargaggeessa miidiyaa kana to'achuu danda'udha. Salphaatti to'achuullee danda'a. Sababiin isaa waa'een jaalalaa gaafa ka'u sammuu namaa keessa kan dhufu isa ta'uu eegalee jira. Ni yaadattu yoo ta'e waggaa 3 akka irraa Janwaarii keessa dubartii Naanaatii jedhamtu waliin yeroo dheeraa jiraachaa akka ture. Sana booda immoo dubartii tana akkuma tasaatti akka jalaa fudhatan namni kun Adaamaallee jiraachaa akka ture himee ture. Namni kun nama jabaa akka ta'ee fi hojjetee isii tana jiraachisaa akka ture hima yeroo sana. Haa ta'u malee jidduutti akka ganame dubartii asirratti agartan tanaan akka guddoo ganamee fi dubartii tanallee dhabuu akka hin dandeenye wayita sana ni ibsa. Miidiyaa guddicha mootummaa ture OBN miidiyaa guddaadha yoo xiqqaate miidiyaan OBN ga'u ammatti hin jiru jechuun ni danda'ama. Yeroo sana Moonet beeksisaa ta'e tan isa fiddee haaseessitee waa'ee jaalalaa gaafattee Galaanoo boochifte. Moonet illee namni yoo arge yeroo baay'ee isa yaadata. Sababiin isaa namni akka isaatti miidiyaa sanarratti boo'ee nama hedduu rifachiisan turre. Dubartoota baay'eedhaan jaallatamee dhiironni baay'een garuu maqaa nu balleessee jedhanii wayita isa qeeqanis turaniiru. Sana booda dubartiin Naanaatii jedhamtu sana dhabuu akka hin dandeenye cimsee dubbatullee boodarra garuu isii deebisuudhaaf yaalee hin dandeenye ni dhiisee jechuudha. Yeroo sana jechuun Janwaarii sanarraa jalqabee waa'een isaa takkaa lafa bu'ee hin beeku. Galaanoon haga har'aatti yoo waan tokko maxxanse yookaan waan tokko dubbate waa'een jaalallee isaa duraanii yookaan Naanaatii jalaa hin hafuu jechuudha. Waan xiqqoo takka yoo dubbate yoo ajandaa ta'a inni yeroo baay'ee. Haa ta'u malee dubartii san jala yaalee akka galfachuu hin dandeenyee fi dhiirti biraa akka fudhatte ibse. Ilmi dhiiraa gaafa dubartii takka jaallatee dubartii sana namni biraa jalaa fudhate yookaan dubartii sanaan ganame garii guutummaatti abdii kutata. Garuu Galaanoo namoota biraatirraa adda kan godhu tarii waggoota dabare kana waggaa tokko hin beekamu malee waggoota lamaan walitti aansee waa'ee isii baay'ee isaan dagatu. Turee jidduutti suuraa isii fa'aa maxxansee waan isiin isa goote fa'aa maxxanse yookaan nama
wal jaalate argee jennaan ogguusuma maxxansaa ganamuu isaanii yaadachiisa. Bakka namni baay'een akka irraanfatu lolaanii turanii gariin isaanii ni arrabsanii dubartoonni garuu nama akkasitti dubartii jaallatu ni feeti. Kan isa jajanii jiru warri dhiiraa yeroo hedduu ni arrabsan maqaa nu nyaate jedhanii jechuudha. Si galame akkamitti dagachuu dadhaba kan juufaatu ture. Hin daganne ture yoo xiqqaate waggaa kana hin beeku malee waggoota lamaan dabre baay'ee waa'ee isii ture ammallee ni maxxansa uuma katabaa rabshaanuma kaasa. Akkasuma jidduutti deemee har'a waggaa 3 guute haa ta'u malee faayinaalii amma naanaatii ilmoo qabaachuun dhabdu guutummaatti tokko isaa ba'ee fakkaata amma dubartii biraa akka fuudhee har'a ibsee jira. Kanaanis har'a miciyyoota akka maxxansee miciyyoon tun baay'ee bareedduudha. Galaanuun waggaa 3 dura jaalalaan miidhamee anaafis guyyaa tokko akka asii roobe kanan naaf roobaa jechuudhaan boo'ee naanaatii gaggeesse har'a immoo michiyyoo bareeddu naanaatiirra bareedduudha jechuun ni danda'ama. Fuudhee akka jiru ibsee jira. Kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu. Madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nama nagaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa copha. Gantummaa keetiin gargar cabnus akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sittaa tolu nagaatti. Baay'ee kan nama ajaa'ibu har'a suuraa kana maxxansee waa'ee naanaatii bifa haaraan keera innillee numaa jechuu baatu inni gammoolii jaartii biraa fuudhee jireenya san keessaa ba'a. Namoonni garuu hin dagatan. Miidiyaan hawaasaa yeroo hunda miidiyaan idilees ta'e kan hawaasaa wanti adda isa taasisu wanti tokko gaafa dubbatame uummata miiliyoonota biratti hin dagatamu. Har'a inni jaartii haaroo fuudhee maxxansee jennaan namoonni hedduunis waan kalee isaa sun yaadachiisaa jiru. Dubartiin har'a fuudhe baay'ee bareedduudha. Namoonni baay'een ergaa baga milkooftee dabarsaniif osuma dubbannuu garuu waggaa 3 dura dhiirti biraa yoo naanaatii jalaa fudhattu inninis intalti amma inni fuudhee jaartii namaatii jedhan. Inni amartii yookaan qubeellaatti godhatee jira. Agarsiisee jira jaartiidha jees mirkaneessee jira namni qabu jaartii jee maxxansee jira. Garuu namoonni isii beekanii suuraa miciyyoon amma inni fuudhe tun amma dura dhiira biraatii wajjin kaate maxxansanii kunoo Galaanuu waggaa 3 dura jaartii isaa namni jalaa fudhate har'a jaartii namaa fudhatee jiran. Garuu jaartii eenyu akka fudhate amma ammaatti hin ibsamne haa ta'u malee suuraa isin nama wajjin kaate intalti inni har'a fuudhe tun maxxansaa jira namoonni hedduun intalti tun garuu eenyu akka taate Galaanuu waan ibsee hin qabu. Namoonni michiyyoo tana suuraa isiitii fi dhiira biraatii wajjin jirtu maxxansanillee namni sunis eenyu akka ta'e isiinis eenyu akka taate bal'inaan yoo ibsan hin mul'anne. Kanaas ta'e sana garuu Galaanuun fuudhee akka jiruu fi bultii haaroo akka eegalee ibse. Galaanuun amma fuudhees gaaf tokko akka siif roobennaaf roobaa jee gaafas naanaatti dhaammate har'a yoo fuudhellee ammallee jaartii namaa fuudhee jaaniin qiyaamaatti buusaa jiranii jechuudha. Kanaaf waa'ee isaa miidiyaa irraa lafan bu'uu jechuudha. Gaafa miidiyaa irratti dhufe yeroo hunda ijoodha lafan qubatu. Dargaggeessi kun dhugaa dubbachuuf jabaadha. Inni taftaf jetti. Eegas booda garuu michiyyoo tana dhiisee taftaf jechaa ture garuu ji'oota dura gara Dubaay deemuudhaaf dalagachuudhaaf je'ee qarshii 400 illee kafalee 400 akkuma kafaleen haadhaaf maatiin isaa hundi fuudhanii boolee geessanii gara Dubaay qajeelchanii jalaa deebi'an. Haa ta'u malee mucaa kana qormaata jabaa isa mudatee fi nama rifachiisu Dubaay sana deemuudhaaf 400 hunda fixee boodarra gaafa maatiin isaatu boolee geessanii jalaa galanii daandii xiyyaara Itoophiyaatii deebifamee sana booda ifatti ba'ee himatee dhimmi isaa miidiyaalee biyyattii hedduudhaan gabaafame furmaata hin arganne. Baay'ee boo'ellee miidiyaa kanarratti as bahee jeeqameellee jee viidiyoo laayivii seenee imimmaan buusaa ture. Boodarra garuu furmaanni hin argamnee fi hin dhiise ni dagatee waan buufata xiyyaaraa saniis maalleen isaa garuu deebi'ee fi deebi'uu dhabee ammallee wanti ibsame hin jiru. Adda taa'isu garuu dhimma sanii wal qabatee BBC waliin afgaaffii wayii taasisee ture yeroo sana barbaree fi biddeena goggooyfadhee fudhadhee hundaatu Dubaay na dura dhaqee ana jalaa na deebisan boorsaan kiyya Dubaay jira ani immoo asitti hafee jee namoota hedduullee kofalchiise. Namni kun amma garuu dadhabee san boodarra bakka eegaan tanaas dadhabee maal abbaa kayyaatiin godhaami jee walleenuu gara bultii seenee kunoo haala ajaa'ibaatiin amma fuudhee jira. Isaan baga gammadde jechaan waa'ee nama kanaa namni silaa dhiise baay'ee gaariidha maaliifii fi jireenya biraa gaafa eegale yoo fi waa'een kaleessa inni dabarsee deddeebiin namni kaase miciyyoon amma inni fuudhe tunillee waatti dhaga'ama. Isa bira dabree ammayyuu jaartii namaa fuudhee jaanii suuraa miciyyoon sun nama biraatti wajjin kaate fa'aa gaafa maxxansanii intaltinnee fuudhees xiinsammuudhaan ni jeeqamti inni mataan isaa waan wayii sammuu isaa keessa ni dhagahamaa jechuudha. Kanaaf akkuma yaadaatti yoo ta'e
osoo ma booda jireenya isaa lammaffaan eegala kana duraa jeequu baate namni baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Namni miidiyaa hawaasaa gubbatti gaafa beekamtii argate waa'een isaa lafan bu'u. Ta'us garuu waan jireenya nama dhuunfaa miidhu eeggachaa dubbachuun yookaan barreessuun baay'ee gaariidha. Kanaaf Galaanoon jireenya duraa sun dhiisee jira. Waa'een isaa akka lafan buune beekamaadha. Inni illee nu amana. Garuu jireenya isaa marsaa lammaffaa eegala kan akka duraa hin jeene namni kun baay'ee nama rifachiisa dhugaa dubbachuuf taf je'ee amma sadarkaa kanarra ga'uun salphaa miti. Waggaa 3 akkuma guuteen naanaatii dhiisee fuudhama. Kanaaf intalti fuudhee bareedduudha. Baga milkaa'ee jireenya gaarii amma booda hawwaa fi irraa of qusachuun gaaruma. Osuma dubbannu immoo asitti akkuma dhaamsaatti miidiyaa hawaasaa gaafa fayyadamnu waan biraatiin qoosuun waan biraatiin taphachuun nama beekamtii qabu ittiin taphachuu yookaan itti wanni jechuun ni jira rakkoon qabu isa qeeqoonis ni jira. Jireenya nama hamma fedhe beekamtii haa qabaatu namni hamma fedhes waa'een isaa haa dubbatamu garuu jireenya isaaf haadha manaa isaa yookaan jireenya dhuunfaa isaa keessa galuun baay'ee gaarii hin ta'u. Jireenya namoota baay'ee balleessaa jira wanti sun keessumaa hawaasa keenya kan Oromoo kana biratti miidiyaa hawaasaa TikTok yoo fudhanne jaarsaaf jaartiin har'a yoo xiqqoo takka gir walit ja'anii waa'een isaanii xiqquma takka yoo dubbatame fuudhan TikTok irraan bahan laayivii seenan jaarsaa jaartii jidduutti manguddoo ta'anii TikTok irratti dubbatan. Lafatti dubbachuun hin danda'amu. Rakkoo uumame lafa furuun hin danda'amu. Ni danda'amu. Maaliif namni biraa kan waa'ee jireenya nama lamaanii hin beekne TikTok irra dhaqee waan nama haasa'u. Akkasirra keessaan dheexee waa'ee isaanii gaafattee manguddootti ergitee lafarra waan san fixuu ni danda'ama jechuudha. Gaafa jireenya nama lamaa jidduu seentee waa'ee nama lamaa sanii keessumaa nama bultii jaarratee qabu lama. Osoo hin beekin miidiyaa irratti ijoo gootu yookaan intalti sun ganda keenya yookaan gurbaa kanaa ganda keenya jettee waan kana ijoo dubbii gootu atis jireenya kan kee yoo namni akkas godhe maal ta'a jettee yaaduu qabdaa jechuudha. Amma nama jaartii qabu faatitu jireenya nama dhuunfaa keessa galee miidhaa akkasiifaa geesse yookaan waan akkasiifaa dalaga gaariin ta'uu jechuudha. Nama karaa dhuunfaa isaatti waan fedhe arrabsuu dandeessa. Ilaalcha isaa ka'ee ibsachuu dandeessa. Garuu waa'ee manaa keessa yookaan bultii namaa keessa galuun dogoggora hamaadha jedhee amanaa. Garuma fuula duraatti wanta tokko yoo hafe baay'ee gaariidha. Amma mucaan kun waggaa 3 waa'een naanaatii fi isaa adda baanii hin beekan. Poostii takka inni poostate waa'ee mucayyoo tanaatti ta'a. Yoo inni dagatee jiraate iyyuu lafatti gaafa inni miidiyaatti dhufee waa maxxansu waa'ee isiitu duraa itti dhufaa jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Jireenya namaa miidha. Amma jaartii lammaffaa fuudhee jaartii duraa yoo namni itti kaasee isaan tuttuqaa oolee isaas mucayyoo inni fuudhatanaafis gaariin ta'u. Kanaaf ijoo ta'uu isaa akkuma jirutti ta'e yookaan waa'een isaa akkuma dubbatamutti ta'ee bultii namaatirraa eeggachuun baay'ee gaariidha. Galaanoon garuu baay'ee jechuun jabaadha. Akka namni waa'ee isaa deddeebiin haasa'uu sanii miti. Amala nama keenyaallee numa baratee ta'us namni keenya immoo waan dubbatuuf waan barreessu eeggachaa yoo godhe baay'ee gaariidha. Nagaatti.